Nam tokko hojii baasen jiru isumaatu bo'uun fedhaa jee malee isumaaf bo'uun fedhaa jee baase malee kabaasen jiru muciyyoon sar maryamaan sun gaafa sanillee kam jette dhugaa namaan dho'isanii yoo miyyoon tun booda naannooyitee na biratti hin deebiin sarjaa jette ni beeyti muciyyoo san jala murtee nutti himte gaafa san akkasin maqsii jala murtanii nutti hin minaasin. Nage isiirallee teessee naan jettee jirtan gizeen jidduu taa'ee jaarsummaa hojii dubbadhu maryamaa fi dandeessan taa'e maal sirraa balleessite maal si goote jedheen maal si baddalte wajji gatteenyee jaarsummaa taa'ee lakki umaanan goone akkuma uummattu kan itti micoon tun lakki umaanan goone an ba'uu barbaada bas mana kana ba'uu barbaadeetti gaafsan illee okay gaafsan ati asin benji as darbee deema nakkaan itan giddiin dhiddanii kophaa kiyyan dhee namichi hojii dhaqe intala dubaraati alma dhiiraati intala dubaraati fuudhadhu galiini hojii galchi geesse isii sanillee lafatti deemne fuuteellee hojiillee galchite hojii sani akkuma amma isin jette kan aramni badii takka dhaba fuudhee deebise maaliif si deebisan jennaan ati aayidii mataa keetti qabdaa jaanii na deebisanii jetti. Eenyutu as deemaa isii baddalamee fakkeenyaaf. Kanaaf. Dubaay kana keessa fiizaa firiidhaan namni dalagataa jiru hin jiru. Warra fiizaa firiin mana madaam dalagataa jiru hin jiru tokko. Warra afaan beeku, warra nyaata danda'u, warra cidhaatti jaraa danda'u, warra duraan as keessa hojjetee jiraatu gabbee firii viizaa hojjetee dalagachaa jiran. Namni hundinuu kaafaan danda'u ka hojii danda'u. Aboo biyyi tun biyya Arabaati irraan adda miti biyya Arabaa Dubaay keessatti illee numa hojjetanii. Laalaan amma kana firii kan qaban. Dhuguma rabbi isinitti hima. Jaalibsaa isii hojii haasa'eeti. Jaalibsaa isii hojii haasa'e. Eega akkas taate nama biraa godhaa fi namnummaan biraa fuudhee yoo galche maal rakkoo qabaree? Hamma suma dhumatti hima. Jaalibsaa isii hojii haasa'e. Obsa. Ijoolleen Dubaay jirtu mee obsaa xiqqoo. Obsa. Nama 2,300 kan jiru kana keessa namni Dubaay fiizaa firiin hojjechaa jiru hin jiru. Oromoo namni fiizaa firii qabu Dubaay keessa hojjechuu hin danda'u mana madaam. Mee addanaa baasa. Ni danda'a warri jettan yes jaa hin danda'u warri jettan no jaa. Akkasiin jira nama afaan hin beekne saba yaa ibsa miira kasin galii nama afaan hin beekne haa dubbatanii warruma afaan hin beekne gaafadhanis dhaabbat warruma afaan hin beekne ijoolleen Dubaay jirtu malee anaa jira egalee waliin sobnu ummanni qobantii kun laalaadha yoo dhugumaan hin danda'amu no kun sobaa miti reaaliti boodallee micoontu naannooyitee boodallee kanamaa sii dhufti. Miira keessa galtanii biyya kana keessa jirtanii dubbatina warri biyya kana keessa jiru nama afaan beeku malee namni afaan hin beekne hin danda'u abadan. Jaalibsaa amma nuti jara bayaan faarrallee itti naannu wanti isii hojii haasa'e mee. Arafaat balli torkee si hedduun dalagu. Arafaat. Oi jaalibsaa. Guyyaa meeqa dalagaa deemte dalagaa si erganii eegaa achii baate. Ani hojii dhabeetillee ture hanga ji'a takkaa manuma maafuuzaa ture hojiin gallee beektaa? Maafuuzaa hojiillee taatu soogdee nagalchee guyyaan kalee kutin deebuu fi isaan kunillee narratti lakkaawaa firra hojii nagalchee jedheen isillee tanuma jibbaataa takka rabtittiin kunootanii na bira jiru micattiin kunillee nar arguma shukuriyaa namni hin beekne jiru kunoo yaamee moobila kanatti kanuu danda'a rabtittii maraattu qayyarri na buusta malee bira nan galchine aniin tun biyya afaaree afaanillee hin beeku sanumaa ishii jedhee jala gajjedhee osuma hojjedhu harkaan natti fiidee dhohicha biraan nageessee jechaan fi micattii oromoota kana malamaan bira daleena. Innaa maafuuza akkanatti kunuun taltee lolollee ni liqimsita jechallee hin liqimsita dhohicha namaa kan akkamiin liqimsita miti firraa jennee itti dawwalle maafuuzatti isheette maafuuzaan itti nu baaste. Kaatee guyyaa 10 hojjedhe ani raawwa sanuun fudhanne rabbiif jecha yoo haqa kiyya taate jedhee irratti dhiise. Ni guyyaa 10 dalage guyyaa lamadaa mana kan firraa sooyitee nagalchite ishii jedhee mana sanillee gale. Tan amma seerumaan Usmaan hojjedhu nan tooyne akkas taate san taate hin jenne bakka akkanumatti ustee nan maramtee na dhungattee makiinarra na kaayisee nagalchite. Hay maafuuzaa maal badiin tiyya maal balleessee maaf na deebiste jennaan lakkii bara ati firii viizaa qabda duraanuu nama firii viizaa qabu isin barbaaddu nama iqaaba mataa isiitti irraa hojjettu barbaaddi naan jette. Hajiitumaan dhiise saniifuu laalii jaalibsaa kiyyaa waa hundaa hin beekanii namni hedduu haasawuun illee gaarii miti kanumaan isiniin jechuu barbaade. Ani ammoo wanta katabee hin qabne jara keenya. Bayaan yaatiraa bakka hedduu haasawuu tana dhiisi. Laal. Obsi mee obsa kiyya. Obsa nin dira obsa na obsa. Obsa na obsa. Obsa na obsa bayaanis na obsa mee tokko dhaabbadha hin jarjarina. Laal hedduu haasawuun danda'uu tana dhiisi. Hedduu haasawuun danda'uu tana keessa dubbii jira laa. Dhageeffatu. Hedduu haasawuun danda'u jechuun akka waan si qabanii wanni marjamaa biraa si darbe sanillee hedduu haasawuun danda'udha dhageeffatu.
Ati naa bilbiltee turte? Maaliif lakki si dawwala amma gisee laayif irraa bee si dawwaluu danda'a keessa. Si dawwala. Ishi amma ummata sabboona miciyyoon tun dheengaddaas akka taatee baate gartan. Baate achi asoo miciyyoon tun akka himtu takkaan hojjenne. Arafaa takkaan hojjennee miti eegame mana sanii baate. Hojii guyyaa takka mana tokko na galchite guyyaa kudhan hojjedhee intaltee afaan harkaan nuuf fiidichi deeme mana kan nu galchite hojii qayyarri na buuste sanumaa ishee jedhe son hojjedhu jecha ni liqimseta. Harkaan nama fiidi namtittiin ichumaan nu baastee mana kan galtee waan takka naan hin jenne nagaa fayyaa nu gaafattee nettuu maaramtee na dhungattee makiinarra na keessa maafuza amaaf na deebiste badiinti maali waan takka hin balleessine seeraan hojjechaa jira jennaan nama afaan hin beekne hin barbaaddu nama ID mataa ofii qabda waan ta'eefati. Nama isirraa hojjettu barbaadinaan jettee haa jeetumaan dhiiseen. Laal jaalibsaa fi sabboona saamee dubbachuu fi siin jette kanarraa hin waajaa. Abo Rashidaati qasho dhaabbadhu like asirratti amma nama kuma sadii nu laalaa jira. Biyya san jiru warra waa'ee biyyaara baatee isaan nama hundarratti afaan xarageechuun gaarii bayaan mooraa dubbatu bayaan laal fidhee dubbannaa mee obsaa naa jedhi obsaa. Maal jechuudha maal Ni kan naa obsaa mee daqiiqa tokko obsaa daqiiqa tokko. naamusaan Mee dubbata. daqiiqa tokko naa obsaa daqiiqa tokko obsaa. Ayya naamusaan dubbannaa obsaa takkoon qabdu. To Arafat nama kuma sadii jira. Maal feetan mati? Oromoon tun akka maal sii gootu feeta? Bar sabboonaa Namni kuma sadeen kun. jechuun sabboonaa kiyya namni tokko jireenya biyyan baa kana hin beekanii namayyuu hanga afaan hin beekne namni takka jedheetuma lama jedhaa baay'ee ulfaataa. Numa obsaa dubbachuullee hin barbaadu hedduullee haasoo hin barbaadu jechuun kiyyaa jireenyuma kiyyaa akkaatuma kiyyarraa hin jedhee akka nama takkaatitti qaldumatti gahee mana taphachiisa. Hojiin kun biyya tana keessatti shukriyaa jecha biiroo mataasii qabdi namni isirra hojii nama galchuu danda'u hin jiru. Bayyaanii fi maafuzaa caalaa jecha isii bira jiraachaa jira. Isii bira illee hojiin gallee akka nama takkaatti gahee mana taphachiisaa jedhee haasee malee maalii fi hedduu haasoo hin barbaadu jechuun kiyyaa namni hin jiraami baay'ee ulfaata. Siigalee sanumaa fi gahee mana taphachiisaa jedhe malee hedduullee haasoo hin barbaanne haasoo keessa haasoo hin malee. Okay. Amma walumaa galatti amma geemuma qofa akka taphattuu feeta wanni Oromoon sii gootu yoo dandeessan geemuma na taphachiisaadha. Hanumaami. Laal jaalibsaa akkasii miti. Dhageeffadhu. Geema miti yoo laal jaalibsaa fi keessaanii si dubbisaas jette anis akkasuma naan jette. Yaa jedhana miti yoon tuni ajandaan si akka miidiyaarra naanna'uun feetu. Miti yoon ajandaa dheessu jirti malee dhimma nama dhuunfaa kana laayifii nama dhuunfaa kana jijjirtuus namatti hin dhiiban. Jireenya kana akkatti oolee bulu abbumaatu beeka jiran. Laal. Dhukkubni bakka qaanyiitiin nama qabe qaanyiis fitate. Arafaati nama miidiyaati nama miidiyaati. Duraan miidiyaarra dhufteeti miidiyaarratti beekamti. Miidiyaanis amma akkuma lafaati. Wanni as naqabii naqabii namni tokko tokko qaafatus tokko hin jiru. Kanaa miti amma kan nurra akka kanaa miti. Amma mitiyyooni fayyaa guutuu qabdilaa jaalladha. Geema na tapsiisaa jette yessi tapsiifne inneen. Adeemsa keessa osoo haasofnu rakkina siitti dhufne. Dhageeffadhuun obsi rakkina siitti dhufne. Namni tokko jaalisa bakkeetti ilaaluu qabu. Biyya duuba. Sabboonaa hojiirraa jira tarta gadee qalama. Oye kaawwa.